maqaan keenya sirraa dhuftee waaqayyo lafa kanarratti gochaa maal siif godhe? Maqaan koo Shittoo Gabayyoo jedhama. Kan akkasuma ganda duwwaa fuudhaadha. Waaqayyo naaf waan guddaa naaf godheera. Dhugaa baatiin koos immoo qabxee afurti. Inni jalqabaa mucaa koo ishee kana dhullaatu maddii ishee kanatti ba'e ture. Maddii ishee kanatti ba'ee baay'ee dhukkuba ture mataa ishee keessatti sin babba'ee omadhala isheetti babba'ee achi bishaanas irratti kadhatame si bitadheen ture bishaan sana bishaanitti dabalee dhala ishee irraa dhiqee dhala isheetti sin dibee guyyaa sadiin itti dibee jechuudha maddii ishee kanatti. Guyyaa sadii gaafa itti dibu maddii ishee irraa hin bade hin fayyite. Dhugaa baatiin koo inni lammataa. Dursa mucaa kee kana mana yaalaa keessatti ta'e yookiin akkamitti gara waldaa kanaa fiduu dandeessi? An mana yaalaa sin geessine akkasuma bishaan dibataadhaan ishee dhiqeen. Bishaan dibataa kana yoomitti nannaa yoomirraa badee? Guyyaa gaafa jalqabaa dhala isheen itti dhiqe mul'uma dhala ishee. Gaafa lammataa immoo guyyaa sadii fi maddii ishee kanatti hin diddibee hin qooreeti. Harka keenya walitti kunne gooftaa galateeffannaa fi dhugaa baatiin koo inni lammaffaan immoo birrii 27,000 fi 840 irra ture birrii Waaqoo jechuudha. Birrii hanbuukii koorraa qabu immoo birrii 16,000 ture. 13,000 dhaqee Waaqoo isa jalqabaa gaafa jalqabaa dhaqeen kaffale. Achi zuurii isa lammataatti immoo birrii 3,000 duwwaatu akkaawuntii koorratti hafee waan akka kaffalu qabu ture. Abbaa warraan koo immoo jiru ture. Achi booddeeloo nan taa'ee waan godhisiin qabu baqaasitti buukii keessanii antanii keessan fidaa footoo keessanii fidaa irratti siniin karadhaa jedhanii raajiin asitti. Achi booddee waraqata irrattis barreeffadhee footoos buukii koos nan fidee irratti naa kadhatan. Irratti nu kadhatame guyyaa gaafa sanbataadha akka sa'aatii jechuudha. Achi buukii koo irratti sanbata sanaa kadhatame dafnoosaa birrii 10,000 buukii koo irratti naa gala. harka keenya walitti kunne gooftaa galateeffannaa fi Pirinsii galee kun nama beektuudha moo nama biraadha moo akkamitti sii galuu danda'e? Nama beekudha garuu akka naaga shedhesitti nimne. Ati tilmaama keessaan qabu naa geessattee keessaa yaaddeen beektu? Garaa koo keessa hin jiru. Harka keenya walitti kunne gooftaa galateeffannaa barbaade haaleluuyaa. Achi lamaan boriin geesse birrii kana ofirraa gashee birrii 2,000 buukii koo irratti naaf jechuudha. Amma immoo dhugaa baatii koo inni sadaffaan immoo akkoo qofaa dhukkubsatanii shaampuraa dhufanii riiveraala ciisu turan. Achi adaadaan koo naa daawwattee dhaqiitii ilaalii riiveraala ciisaa jiru naan jette. Achi booda nyaata hojjedhee buna godheen bishaan irratti kadhatame kana samma saayilaandiitti godheen fuudhee fi naqe riiveraala kana. Garaa isaanii bokkokee ture miila isaaniittis bokkokee ture nyaata nyaatanii naan anoo nyaadhuu fayyuma fidee naan nyaatu waasin jedheen meestii kana qammasarraa illeen isaaniif bishaan dibataa kana kennee fi dhiiga ibidda maqaa Yesuus Kiristoosiin dhukkubni kamiyyuu jala dhaabachuu hin danda'u jedheen bishaan dibataa kana nan obaaseen jechuudha. Gaafa obaasu xinnoo ishee turanis fidi kan qammas naannee nyaaticha naan jedhan. Achi nyaata sana sirriidhumatti nyaatanii maalli anoo nyaata kana na nyaadhee naan ganaa fayyinii keessanittuma feenuma fayyitu nyaata keessanii sinuma nyaattu jedheen. Achi nyaatanii galgala isaa eessumni konaa dawwalee isaanoo nyaatanii nanee garaa isaanii kanatti isaa diddibatanii dhuganis irratti kadhatanii jedhan bishaan sana achumatti dhiisee fi gadaa'ilaandiitti seera geessee jechuudha. Deebisee qidaamee isaammoo nan fideen waldaa makana. Gara waldaa kanaa fidanii hin dhufanii kadhatamee fi bishaan dibataa kan isaas bitatanii hin galanii hin fayyanii dhuga baatii dhufuu hin dandeenye bakka isaanii dhaabadhee dhugaa baachuudha isa kana. Harka keenya walitti kunne gooftaa galateeffannaa haaleluuyaa. Isaaniin baay'ee dhukkuba ture hospitaala jiru garuu gaafatti bishaan dibataa geessituuf kaasanii midhaan nyaachuu hin dandeenye nyaatanii sifaayira fi sifaayiraaf nyaatanii buna iyyuu dhugan turanii buna isaanii iyyuu dhuganii. Harka keenya walitti kunne gooftaa galateeffannaaf ammallee. Dhugabaatii koonni dhumaa immoo rasiivarii kootuun hojjetu ture rasiivarii kan torbee lamaaf ijoolleen koo TV ilaaluu dhiisanii turanii immoo waan ittiin bituun qabuun ture. Achi waldaa gara waldaa kanaa dhufee mucaan koo isheen hangafaa isheen guddoon kunii bishaan kana futee itti gooteetti. Achi gara sa'aatii kana sagantaa xumuree gaafan sa'aatii booddee gaafan galuu ijoolleen koo ta'anii TV ilaalu maayinee naan anoo bishaan dibataa kanatti godheen. Sabni kana dhageenya harka keenya walitti kunne gooftaa galateeffannaa haaleluuyaa. Isheen mucaan kee bishaan dibataa fuutee galtee itti goltee rasiivariin kun yeroo mamiif tabalaashee ture? Torbee lamaaf hin ilaalle ijoolleen kun. Torbee lamaaf televizyiinii ilaallee garuu daqiiqaa bishaanitti nammee kaasee sila manatti dhaamaa isaa dhiiftee dhuftee
Gaafa galtu garuu televezyiiniin kee hojjetaara ijoolleen kee itti bashannanaa jiru. Ijoollee. Harka keenya walitti buufne gooftaa galateeffadha. Haaleluyyaa. Egaati bishaan kana waan baay'ee waaqayyo si gargaareera. Bishaan keessa bishaan dibataadhaan sii fayyadee ishaanis mana yaalaatti bishaan dibataadhaan fayyanii televezyiinis mana keessa bishaan dibataadhaan sii sirraa'e. Meeqa saba waaqayyoo warra kee rakkatan kaan televezyiinitti tabalaashee kaan immoo namni tabalaashee nama baay'ee jira. Meeshaan kanaaf dhaamsa gabaabaa maal dhaamta? Bishaan dibataa kana bitadhaa itti fayyadamaa akka qalbiittis immoo hin ilaalina. Bishaan dibataa kun hidhaa gurguddaa irra nama eega. Bishaan dibataa kanatti hin qalladina. Harka keenya walitti buufne gooftaa galateeffannaa. Gooftaan si eebbisu.